የታሪክ ለውጥ የታሪክ እጥፋት ጅማሮ ማሳያ ነው። መሬት አልጨመርንም እንደምታውቁት፣ ውሃም አልጨመርንም። ባለው መሬት ባለው ውሃ ላይ አልምተን አሁን ያለውን ፖፑሌሽን ከመመገብ አልፎ ለሌሎች የሚተርፍ ምርት ማዘጋጀት ተችሏል። beekamtii muummee ministeera keenyaadha Dr. Abiy Ahmed badhaasa beekamtii dhaabbata FAO irraa argate uummata Itoophiyaa hunda keenya gammachiisee jira. Uummata Itoophiyaa komiti uummattoota Afrikaa illee mataa ol qabachiisee jira jechuudha. Kanaaf akkuma beekamu gaa muummeen ministeera keenya yeroo adda addaatti inisheetiivii garaa garaa bocee gadi kennuudhaan qaamni gara gadi jiru nuti immoo gara hojiitti hiikuudhaan badhaasni akkanaadha akka argamu taasifamee jira jechuudha. Hooggansi jijjiiramaa yeroo ammaa kana jiru gara kuteenyaan hojii qabatamaa lafarratti addunyaan ragaa bahuu dandeessu akka hojjechaa jiru kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf hundi keenya itti boonuu qabna, hundi keenya ittiin boonneerra jechuudha. Hojii keenya jechuudha kun. Gammoojjiiwwan garaa garaa keessatti lafa qamadiin silatti oomishamee hin beekne keessatti qamadiin oomishamee bu'aa gurguddaan, firii gurguddaan argameera jechuudha. Biyyi keenya kaleessa maaliin beekamtii galmee addunyaa irratti biyya kadhaa qamadiidhaan beekamtu jira. Har'a garuu karaa qamadii sanaa keessaa baanee addunyaan ragaa akka nu baatu goosisne. Muummichi ministeeraa keenya inisheetiivii garaa garaa tarsiimoo inni boceen tarsiimoon adda addaa gadi bu'ee jira jechuudha. Keessattuu inisheetiivii qamadii wajjin wal qabate. Qamadiin kanaan dura bakka biratti oomishama qamadiin kun naannoo kanatti hin beekamu jechuudha. Har'a immoo kalaqa muummichi ministeeraadhaa gaggeesseen ummanni jala hiriiree qabatamaadhaan hojiirra oolchaa jira jechuudha. Kanaaf kanarraa ka'e addunyaan illee yeroo ammaan tana ragaa ba'ee jira jechuudha. FAO irraa badhaasa idil addunyaadhaan muummichi ministeeraa keenya argatee jira jechuudha. Kun gammachuu guddaadha jechuudha. Tarsiimoo muummichi ministeeraa keenya gadi nu buusu jala hiriiruu qabna jechuudha. Bu'aa qabatamaan dhandhamachaa jirru waan ta'eef kana jala hubannee bu'aa dhandhamanne kana itti fufsiisuu danda'uu qabnaa kan jedhusanii. Biitituun kanaan dura maqaa dikshinarii irraa hiikki isaa biyya beela jedhameeti. Maqaan isaa akkasitti hiikkasan kan namaaf ture. Amma immoo san jijjiiruudhaaf muummichi ministeeraa akka biyyaatitti badhaasa addunyaa argatee jira. Kana caalaa biraatillee argachuu danda'a jechuudha. Inni gaafa badhaasa san argatu Itoophiyaa uummata Itoophiyaa miliyoona 220 ol bakka bu'eeti badhaasa san argatee jechuudha. Biyya teenya sana keessatti kanaan dura warri alaatis haa ta'u sirnoota dabran keessatti osoo bishaanis qabnu osoo lafaas qabnu osoo hojjennee jijjiiramuu dandeenyuuti alaa dhiibbaa adda addaatiin qamadii gama keenya ergaa turan jechuudha. Qamadii bifa gargaarsaatiin akka nuti biitituun deebitee harka biyya alaa eeggattu godhaati sammuu isaanii ta'uudhaaf qamadii dhukkooytu biyya tanatti as ergaa turan. Amma isa san hambisuudhaaf biyya teenya keessatti agarsiiftuun baroota dabran keessatti inisheetiivii qamadii irratti hojjetame. Qamadii iddoo duratti irratti oomishama jedhamee hin yaadamne keessatti bona oomishanii oomisha saasanii gara biyyaatti erguun eegalamee jira jechuudha. Takka hojiin akka ammaan tanaa kun hojjetamee hin beektu. Hiyyummaa keessatti kadhachaadhaa turre ministeeronni biyya keenya suufa kaatanii biyya alaa deemanii nu kadhachaadhaa turanii kadhaa biyya alaa sana hambisee biyya tana keessatti qamadiin akka hojjetamtuu fi yeroo hamtuu tana keessatti jijjiirama biyya tana keessatti fidee akka biitituun if dandeesse wabii midhaan nyaataatti if dandeesse biyya alaatitti illee erguu akka dandeessu gochuun isaanii haala waan gaariidha. Kana nutillee maddii dhaabbannaa fuula duraafillee kana caalaa badhaasni kun itti xiqqaataa hin jaane kana olitti badhaafamuu qaba ture. Biyya keenya biyya yeroo durii qamadii kadhachuudhaan beekamtu. Kadhachuudhaan beekamte biyyoota garaagaraa irraa waan silaa oomishachuu qabnu kadhachuudhaan kan beekamu. Amma immoo ofii oomishatuudhaan biyyoota biraatiif illee qaqqabsiisuudhaan badhaasni kun kan argame. Kun jechuun biyyi tun lafa osoo qabdu bishaan osoo qabdu haala mijataa qilleensa osoo qabdu maaliif kadhatti jennoo jedhuun tarkaanfii isaan fudhataniin har'a biyya keenya qamadii biyya isii keessatti oomishachuu dandeesse haa xiqqaatu haa guddatu biyya biraatiif illee harka laachuu kan dandeesse jechuudha. Kun egaa maal agarsiisa hegeree biyya tana agarsiisa. Biyya kadhattu osoo hin taane biyya oomishtee kan biraatiif qaqqabdu ta'uusaa hojiidhaan kan agarsiisa waan ta'eef badhaasni kun